Biyyoota Afrikaa yeroo ammaa 60tti siqan keessaa hanga ammaatti biyya takka qofatuun waraanaan mataa ofii danda'e jechuudhaan gabaasaaleen garaagaraa baasutti argamu. Biyyi tun biyya Arabaa yookaan gara kaaba Afrikaatti kan argamtu biyya Masriidha. Gabaasni haaraan dhimma waraana biyyoota Afrikaa yeroodhaa gara yerootti gabaasa baasu ammoo gabaasa yookaan gahumsa waraana Itoophiyaa irrattis wanta jedhe kenneetiin jira. Kanuma wal qabatee Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa kamiin wal madaalti, kam caaltii fi kamiin caalamti kan jedhus katabeetiin jira. Akkasumas waraanni Itoophiyaa baay'inaa fi jajjabina inni qabu akkasumas gootummaa fi gahumsa inni qabus katabee lafa kaaheetiin jira. Odeeffannoowwan barruu kanaa fi kanneen biroo irraa fudhannee guyyaa har'aa isiniif kan qindeessinu ta'a. Itoophiyaan bara 2025 amma keessa jirru ka faranjootaa kanatti biyyoota Afrikaa keessaa biyyoota waraana humna guddaa qaban keessaa tokko ta'uu ishee maddi sadarkaa waraanaa biyyoota addunyaa xiinxalu ifa godheetiin jira. Marsariitiin Ameerikaa Global Firepower Network kan jedhu yoo ta'u waggaa waggaadhaan sadarkaa humna waraanaa biyyootaa qofa baasutti tilmaamama. Tibbanas gabaasa baaseen Itoophiyaan biyyoota Afrikaa humna waraanaa guddaa qaban 5 keessaa ishee tokko ta'uudhaan galmoofteetiin jirti. Biyyoonni kunniin hoo eenyu kan jedhus kan waliin dhageenyu ta'a. Nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin haa ga'u jechaan gara sagantaa keenya har'aaf isiniif qopheessiniitti isin dabarsina. Dhaabbatichi walii galatti sadarkaa humna waraanaa biyyoota 145 ifa godheetiin jira. Kana jechuun addunyaa guutuu irraa jechuudha. Addunyaa har'a irra jiraannu ardiilee 7 keessatti biyyoota 200 oltu argama. Dhaabbatichi sadarkaa kana kan kennu ulaagaawwan 60 ol baasuudhaan gahumsaa fi dandeettii biyyattii waraana ishee madaaluudhaan qabu waliin ifa kan godhudha. Ulaagaawwan eeraman kanneen keessaa akkaataa guddina hidhannoo meeshaalee, humna baay'ina loltootaa, dandeettii baajata waraanaa, teessuma lafaa fi diinagdee biyyattiitis kan keessatti hammatudha. Kana malees guddina teeknooloojii, gamtaa waraanaa, hariiroo dippiloomaasii, loltoota humna eeggataa akkasumas xiyyaarota waraanaa, konkolaattotaa fi humna galaanaa isheetis kan irratti dabaluudhaan baasuudha. Kunneen ulaagaalee 60 keessaa muraasa. Afrikaan ardii jaarraa hedduuf waraannii fi walitti bu'iinsi waliinii keessatti heddummaatudha. Hanga ammaatis keessatti heddummaataa jira. Ammallee biyyoota hedduu keessatti waraanni gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, dhumaatii fi baqannaa akkasumas lammiilee ardii Afrikaatiif sababa ijoo ta'eetiin jira. Akka fakkeenyaatti bara 2023 keessa kan jalqabe waraanni Suudaan yeroo ammaa kana parsantii ol aanaa biyyattii barbadeesseetiin jira. Buufata xiyyaara biyyattii osoo hin hafin buufataalee gurguddoo garaagaraa fi waajjiraalee akkasumas buufataalee fayyaa hedduu barbadeesseetiin jira. Fonqolchi mootummaa, walitti bu'iinsi mootummaalee fi garee finciltoota yookaan hidhattoota akkasumas shororkeessummaadhaan biyyoota Afrikaa hedduu keessatti kanneen mul'atan keessaa hedduudha. Biyya keenya keessattis kun mul'ateetiin jira, ammas mul'ataa jira. Kanaanis biyyoonni kanneen tasgabbii qabanis ta'ee waraana keessa jiran gargaarsa humna alaatiin ta'ee kan ofii isaatiin kanneen humna waraanaa guddaa ijaarratan hedduudha. Akka gabaasni kun jedhutti Itoophiyaan biyyoota Afrikaa bara 2025 waraana humna guddaa qaban keessaa kanneen argamtudha. Biyyoota 5 jedhaman keessaa Itoophiyaan sadarkaa kamirratti akka jirtu garuu kan ilaallu ta'a. Waggaa 5 har'aa dura bara 2020 gahumsa waraanaan Afrikaa irraa sadarkaa 7ffaa, addunyaa irraa ammoo sadarkaa 60ffaa kan turte Itoophiyaan bara kana bara 2025tti Afrikaa irraa 5ffaa, addunyaa irraa ammoo 52ffaa taateerti. Addunyaa irraa sadarkaa 8 yoo fooyyessitu Afrikaa irraa ammoo sadarkaa 2 fooyyessiteerti. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa Masrii, Aljeeriyaa, Naayijeeriyaa fi Afrikaa kibbaatti aanuudhaan biyya Afrikaa humna waraanaa sadarkaa ol aanaatti argamtu qabdu jechuun kaahamtee argamti. Akka marsariitiin kun jedhutti sadarkaan waraana Itoophiyaa yeroo dhihoo kan biyyoota kaan waliin yoo wal bira qabame jijjiirama guddaa argisiise ta'us hir'inni garuu jiraachuu ni agarsiisa jechuun kaasa. Gahumsi waraanaa Itoophiyaa bara 2025 Afrikaa irraa sadarkaa 5ffaa, addunyaa irraa ammoo sadarkaa 52ffaa irratti akka argamtu taasisee jira. Qormaanni diinagdee akkasumas walitti bu'iinsi hidhattoota waliin jiraatus Itoophiyaan waraana guddaa dhimma nageenya naannoo keessattuu walitti bu'iinsa gaanfa Afrikaa irratti xiyyeeffate qabattee jirti. Waraanni kaaba Itoophiyaa waggoota 2 gaggeeffamaa turee fi ammallee walitti bu'iinsi hidhattoota waliin naannoo Oromiyaa, Amaaraa fi naannolee biroo keessatti darbee mul'atu kanneen adeemaa jiru dhiibbaa geessisuuf biyyattii irrattiin sadarkaa waraanaa ishee fooyyessuuf xiyyeeffannoo kennuu fi baajata guddaa akka ramaddu ibsamaatii kan inni jiru.
Loltoonni Itiyoophiyaa, Raashaa fi Israa'el keessatti leenjii akka fudhatan kan himu himni kun garuu waa'ee waraana Itiyoophiyaa ilaalchisee odeeffannoo bal'aa argachuu rakkisaadha jedhan. Loltoonni Itiyoophiyaa ergama nagaa eegsisuu idil addunyaa keessatti gumaacha guddaa kan qabdu yommuu ta'u, biyyoota Afrikaa garagaraatti nagaa kabachiisuun qooda fudhatti. Loltoonni Itiyoophiyaa gara 10,000 ta'an Somaaliyaa keessatti argaman nagaa kabachiisuu irratti argamu. Kunis biyya irra darbee biyya ollaatiifis dhiigaa jiraatu. Biyyattiin loltoota waraana adda addaa keessatti hirmaatan kanneen muuxannoo gurguddaa fi leenjii ol'aanaa qabanis qabdi. Itiyoophiyaan biyya miseensa gamtaa Afrikaa waraanaan cimtuu taate jechuunis ni jajamti. Bara kana warshaan meeshaalee waraanaa hanga taankii oomishuu fi dirooniiwwan teeknooloojii ammayyaa hidhatanii fi ajaja addaa raawwatan akkasumas kanneen AI'dhaan deeggaraman agarsiisaa turaniitiin jiru. Afrikaan kibbaa gahumsi Afrikaa kibbaa akka Afrikaatti sadarkaa 4ffaa akka addunyaatti ammoo sadarkaa 40ffaa irra jirti. Industirii oomisha meeshaalee waraanaa sadarkaa ol'aanaa qabaachuun kan beekamtu Afrikaan kibbaa meeshaalee waraanaa ishee irra caalaa ofumaaf oomishti. Haa ta'u malee hanqinni baajataa waggoota dhihoo asitti humnoota waraanaa ishee daran akka hin guddanne geggeessee daangaa itti godheetiin jira. Humnoonni waraanaa 71,000 olii fi humnoota eeggataa 29,000 ol kan qabdudha. Afrikaan kibbaa humna waraanaa lafoo cimaa kan qabdu yoo ta'u taankii 195, konkolaattota hidhannoo 12,000 ol, meeshaa waraanaa garagaraa fi rokkettiiwwan dabalatee hidhannoo adda addaa qabaachuudhaan biyya Afrikaa keessaa sodaatamtuu taate beekamti. Humni qilleensaa biyyattii xayyaarota 194 kan qabu yommuu ta'u isaan keessaa xayyaarota waraanaa, xayyaarota ergama addaa, xiyyaara geejjiba waraanaa fi xiyyaara leenjii fi heelikoopterootas kan keessatti qabatudha. Akkasumas humni galaanaa Afrikaa kibbaa dooniiwwan 47 kan qabu, dooniiwwan bishaan jalaa deemanis muraasa ni qabdi. Tilmaamni baajata humna waraanaa biyyattiidhaaf ramadamu naannoo doolaara biiliyoona 2.7 akka ta'es kanneen kan kaafamedha. Biyyi biraa sadarkaa keessatti argamtu Naayijeeriyaa yoo taatu, gahumsi waraana Naayijeeriyaa Afrikaa irraa sadarkaa 3ffaa, addunyaa irraa ammoo sadarkaa 31ffaa irratti argamti. Biyyattiin daangaa ishee keessatti fincilaa fi shororkeessummaa ittisuuf humna waraanaa isheetiif baajata guddaa ramaduudhaan beekamti. Humni waraanaa Naayijeeriyaa loltoota baay'ee akkasumas konkolaattota hidhannoo fi xayyaarota hedduu kan qabatee argamudha. Bara 2024 jechuunis waggaa duratti humni waraanaa Naayijeeriyaa loltoota baay'ee akkasumas konkolaattota hidhannoo fi xayyaarota of keessaa qaba. Biyyattiin daangaa ishee keessatti fincilaa fi shororkeessummaa ittisuudhaaf baajata kana akka ramaddu ni beekama. Bara 2024tti humni qilleensa Naayijeeriyaa qofti loltoota 18,000 meeshaa ittisa qilleensaa 179 akka qabdu gabaafameera. Kanneen keessaa xiyyaarota 117, heelikoopteroota 55 fi xiyyaarota nama maleessaa kan qabdudha. Biyyi biraa biyya Afrikaa kaabaa afaan Arabaa dubbattuu fi kaaba Afrikaa irratti kan argamtu Aljeeriyaan sadarkaa 2ffaa irratti argamti. Aljeeriyaan Afrikaa irraa sadarkaa 2ffaa irratti yoo argamtu, addunyaa irraa ammoo sadarkaa 26ffaa irratti kan argamtudha. Kunis sadarkaa waraana Afrikaa gara sadarkaa 20 keessatti kan deebises biyya Afrikaa cimtuu jedhamuun beekamti. Humna waraanaa ishee galii boba'aa guddaa irraa argamuun kan deeggaramu yoo ta'u, kunis meeshaa waraanaa sadarkaa ol'aanaa argachuu fi humna leenjii gaarii waraanaa kan argattudha. Kunis sadarkaa 2ffaa irra akka teettu ishee gargaareetiin jira. Aljeeriyaan humna qilleensaa fi humna waraana lafoo ciccimaa kanneen Saharaa keessatti gahumsaan hojjetan kan qabdudha. Nageenya daangaa fi farra shororkeessummaa irratti kan ofirraa eeggattu irratti xiyyeeffachuun waraana kanaaf baajata addaa kan ramaddudha. Baajanni waraana Aljeeriyaa guutumaan guututti jedhamu baatus dhibbantaan 90 ol galii boba'aa biyyattiin argattu irraa kan baajatni kun kennamuufidha. Biyyi biraa sadarkaa 1ffaa irratti kan argamtu biyya Masriiti. Masriin Afrikaa irraa biyyuma humna waraanaan of geesse ta'uudhaan kan himamuu fi addunyaa irraa ammoo sadarkaa 19ffaa keessatti argamti. Humni waraanaa Masrii dameelee gurguddoo akka humna galaanaa, humna qilleensaa fi humnoota ittisaa lafoo akkasumas kanneen biroo kan ciccimaa of keessaa qabudha. Biyyattiin meeshaalee waraanaa fi bu'uuraalee misoomaa ishee fooyyessuudhaaf baajata guddaa kan ramaddu yommuu ta'u, taankii, xayyaarotaa fi dooniiwwan galaanaa hedduus kan mataa ofii qabdi. Masriin gargaarsa waraanaa biyya alaa guddaa irraas kan fayyadamtudha. Waggaatti doolaara Ameerikaa biiliyoona 1.85 Ameerikaa irraa qofa kan argattudha. Ameerikaan Masriin akka naannawa tasgabbeessituuf gargaara waggaa waggaadhaan kan isheef kennitudha. Kun ammoo biyyattiin waraanaan akka cimtu kan isii taasisedha. Doolaarri Ameerikaa biiliyoona 1.5 kan ishee waggaatti argattu
baajata waraanaa biyya keenyaa dachaa lamaan kan caaludha. Waraanni biyyattii baha giddu galeessaa fi kaaba Afrikaa keessatti tasgabbii eeguu keessatti gahee ol'aanaa kan taphatedha. Humni waraanaa biyyattii waraana biyya keessaa kaaba Yamanii fi waraana Masrii akkasumas Liibiyaa dabalatee hirmaachuun seenaa ol'aanaa kan qabudha. Masriin biyyoota muraasa baha giddu galeessaa keessatti saatalaayitii basaasan qaban keessaa biyya tokkodha. Humni galaanaa Masrii doonii haleellaa saffisaa guddaa kan qabu yoo ta'u, humni qilleensaa biyyattii xayyaarota waraanaa ammayyaa qabaachuudhaan beekamu. Akka ragaan Global Firepower jedhutti Masriin waggoottan hedduudhaaf walitti aansitee ardii Afrikaa irraa sadarkaa tokkoffaa qabattee turteerti. Kunis ragaa Global Power Fire jedhamu kana irraa kan argame yommuu ta'u, bara 2006 irraa eegalee waggaa waggaadhaan humna waraana biyyaalessaa sadarkaa kaa'a. Masriin waggoota hedduudhaaf ardii kana irratti sadarkaa tokkoffaa qabattee jirti. Aljeeriyaa, Naayijeeriyaa, Afrikaa Kibbaa fi Itiyoophiyaan sadarkaawwan itti aanan qabachuudhaan 1 hanga 5tti kan isaan tilmaamamanidha. Morookoo, Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo fi Angoolaan faanis biyyoota Afrikaa humna waraanaa ol'aanaa argatan jechuudhaan kanneen keessatti yeroo garagaraatti kan dhiiranidha. Itiyoophiyaa fi Masriin garuu yoo wal bira madaalaman akka armaan gadii kanatti kaa'amu. Waraanni Itiyoophiyaa waggoottan muraasan darban waraana biyya keessaa fi biyya alaa keessatti qooda guddaa fudhateera. Waggoottan 30 darban keessatti Itiyoophiyaa fi Eertiriyaa akkasumas waggaa 2 dura ammoo waraana waliinii kaaba Itiyoophiyaa keessatti hirmaateera. Isaan ala waraanni Itiyoophiyaa biyyoota Afrikaa garagaraatti nagaa kabachiisuudhaaf adda dureedhaan qooda kan fudhatudha. Waraanni kaaba Itiyoophiyaa lammiilee nagaa fi qabeenya isaanii qofa osoo hin taane waraana Itiyoophiyaa hubuudhaan kan ooledha. Gama kaaniin walitti bu'iinsi hidhattoota waliin naannoo Oromiyaa, Amaaraa fi kanneen biroo keessatti fudhatus waraana guddaa biyyattii miidhaa jirudha. Gama kaaniin waraanni Masrii waggoota 40 darban waraana guddaa jedhamuudhaan Afrikaa keessatti kan hin beekamnedha. Amma biyyoota lixaa irraa deeggarsa waraanaa kan argatee fi yeroo ammaa kana sadarkaa tokkoffaa irratti argama. Duulli waraanni Masrii loltoota isaa 1,000 muraasa yookaan 1,000 hedduun kan itti dhabe gammoojjii Siinaa keessatti gartuu Islaamic State waliin yeroo lolettidha. Waraanni IS loltoota Masrii irratti baneen bara 2013 irraa eegalee loltoonnii fi poolisoonni Masrii 3,200 ta'an ajjeefamuu yeroo tokko pirezidaantiin Masrii dubbatee turuun ni yaadatama. Humna waraanaa biyyoota gamaaggamuudhaan sadarkaa kan kennu dhaabbanni Global Firepower bara 2024 keessatti Masrii fi Itiyoophiyaa wal bira qabeetiin jira. Masriin walumaa galatti xiyyaara waraanaa 1,080 kan qabdu yoo ta'u, Itiyoophiyaan garuu 91 qofa qabdi. Xiyyaarota waraanaa Masrii 1,080 keessaa 238 jeettiiwwan waraanaa lolaa. Itiyoophiyaan garuu jeettiiwwan waraanaa 23 qofa qabdi. Lakkoofsa heelikoopterootaa yoo ilaalle Masriin 338, Itiyoophiyaan garuu 31 qabdi. Xiyyaara fe'umsaa waraanaa leenjii fi xiyyaara ergama addaatiin lolan Masriin Itiyoophiyaa dachaa hedduun caalti. Humna lafaa yoo ilaalle yookaan lafoo taankota 5,000 fi 300 kan qabdu Masriin Itiyoophiyaan ammoo 680 qofa qabdi. Itiyoophiyaan konkolaattota waraanaa kan sibiila uffatan 10,000 ol kan qabdu yoo ta'u Masriin ammoo 77 kan qabdudha. Gabaasa dhaabbata Firepower kan 2024 keessatti eeramuu baattus Itiyoophiyaan dirooniiwwan Tarkii, Chaayinaa fi Iraan oomishan hedduu kan qabdu jedhama. Masriin gama isheetiin diroonii lolaan kan qabdu yoo ta'u guutumaan guututti biyya keessatti kan oomishtudha. Baha giddu galeessaa fi Afrikaa keessatti humna galaanaa guddaa kan ijaarte Masriin dooniiwwan guddaan wal caalanii fi faayidaa garagaraatiif oolan 140 kan mataa ishee qabdi. Irra caalaan isaanii kan Ameerikaa, Faransaayii fi Jaarmanii akkasumas Xaaliyaaniin tolfamanidha. Itiyoophiyaan ulaa galaanaa kan hin qabne yoo taatu humna galaanaa ishee deebistee ijaaraa jirtu ibsuun illee ammatti doonii humna galaanaa irra lola'u kan hin qabnedha. Humna namaa, faayinaansii fi loojistiksii biyya tokkoo bu'aa waraanaa yeroo dheeraa keessatti gahee guddaa qaba. Global Firepower garuu akka gabaasetti wantoonni akka rasaasaa, uffata boombii, meeshaalee jijjiirraan oolan, qoricha, nyaata fa'aa humni namaa yookaan humni biyya keessatti oomishu murteessaa akka ta'e kaaseetiin jira. Gama kaaniin Itiyoophiyaan humna namaa mataa miiliyoona 10 Masrii caalaa qabdi. Akka gabaasa kanaatti garuu Itiyoophiyaan dandeettii waraanaatiin kan caaltu baay'ina humna namaa dirqamaatiif yookaan dirqamaaf hiriiruu danda'u Masrii caala kan qabdudha jechuun ni kaahama. Baasii waraana Masriin ramadduu kan Itiyoophiyaa dachaa hedduun caala. Baajanni waggaa waraana Masrii doolaara biiliyoona 9.4 yoo ta'u
Kan Itoophiyaa garuu doolaara biiliyoona iyyuu hin guutu. Doolaara Ameerikaa miiliyoona 888 qofaadha. Kunis kan Masrii dachaa 10 gadiin kan argamudha. Bara 1990moota keessa yookaan 90moota irraa eegalee fedhii Ameerikaan baha giddu galeessaa keessatti qabdu qooda guddaa kan qabdu Masriin gargaarsa diinagdee fi waraanaa gara doolaara Ameerikaa biiliyoona 50 argatteerti. Haa ta'u malee Itoophiyaa fi Masriin kallattii wal waraanuudhaaf carraan isaan qaban xiqqaadha. Waldhabdeen alkallattiin biyyoonni dandeettii waraanaa qaban hunda akka fayyadaman hin dirqisiisu. Kanarraa kan darbe garuu gabaasa Global Firepower keessatti eeramuu baattus haleellaa qilleensaa daangaa qilleensa biyyoota ollaa qaxxaamuru raawwatamu yoo jiraateef amma biyyoonni lamaan ittisa haleellaa qilleensaa kana qabaachuun dirqama isaanii ta'a. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya oduu keenya yookaan sagantaa keenya kan guyyaa har'aa kana qopheessuuf Anadolu, BBC, Reuters fi Associated Press akka madda isaaniitti isiniif qabanneerra. Hanga ammaatti waan nu dhaggeeffattaniif nagaatti tura.